Daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo Ashamaa harka fuune sagantaa guyyaa har'aa keessatti obbo Badrii Adam miseensa koree qindeessituu irreecha baranaa kan magaalaa Torontootti godhamuu ilaalchisee gaafiif deebii gabaabaa waliin goona. Isa duratti garuu dhaamsa gabaabaa qabna. Innis konyaa mul'isa abbaa gadarraa waamicha marii hawaasatii fi tinnisa obbo Oromoota Torontoo fi naannoo ishee jiraatan maraaf. Guyyaa Septeembar yookaan fulbana 10 bara 2016 naannoo waldaa hawaasa Oromoo 94 Kenhard Drive sa'aatii 2 eegalee sagantaa addaa qopheesseera. Sagantaan kunis qophiileen adda addaa kan irratti godhaman yeroo ta'u achumaas galgala irbaata waliin nyaanna. Sagantaa kana irratti eega keessummoonni jechuun qondaalonni yookaan hogganni adda bilisummaa Oromoodhaa irratti argamuudhaan bifa adda addaatiin ibsa haala yeroo ammaan tanaa qabsoon bilisummaa Oromoo irra jiru nu dhageessisu. Achumaanis gaafii fi deebiin uummataa wajjin godhama. Kanaaf guyyaa san agarsiisni yookaan viidiyoon waraana bilisummaa Oromoo haala amma irra jiru agarsiisus in mul'ata. Kanaafuu guyyaa jedhame kanatti Septeembar yookaan fulbana 10 bara 2016 waajjira hawaasa Oromoo 94 Kenhard Drive sa'aatii 2 eegalee akka achitti wal agarru isiniin jedhu konyaan mul'isa abbaa gadaa galatoomaa. Egaa obbo Badrii Adam waamicha keenya kabajee asitti nu argamuu keetiif hedduu galatoomi isin jenna. Galatooma isinis warri TV Oromiyaa magaalaa Torontoodhaa. Yeroo hundaa'u dhimma saba keenyaa ilaalchisee waan tokko tokko irratti qooda keessan bahuu keessanii fi akkasuma naafeeroo keessaniifis fayyaa ta'an isin jira. Egaa obbo Badrii irreechi bara baraan magaalaa kana keessatti eega kabajamuu eegalee bubbulee jira. Egaa anarra isin waan yaadata. Mee irreechi naannoo Torontoo kanatti eegalame waggaa meeqa ta'e? Irreechi naannawa kanatti eegalamuun isaa waggaa 14 ni ta'a ammaan tana. Haa ta'u malee iddoo adda addaatti irreeffatamaa ture. Kitchener, Carve Lake, amma maayyitti asitti Torontoo tanatti iddoo amma jiru tanatti booda'aan jechuudha. Waggaa 14 ni ta'a. Egaa qophiin irreecha kanaaf amma irra jirtan qophiin isaa xumuramee jira moo ammallee waan irratti hojjechuu isinii hafee jira? Haga ammatti waan irratti hojjechaa jirrutu jira. Irra guddaan isaa garuu karaa qaqqabatee fuulduraaf hanga guyyaan ga'utti walfaan uummatu barabayanneeti abdanna. Tole egaa obbo Badrii akkuma beekamutti irreechi bara dheeraa godhamaa as ga'e akkuma dura jettetti irreecha baranaa kan wanni irreecha dabran hundaan adda godhu ni jira jettee wanni ati yaaddu jira? Waa irreecha kanaan dura gaggeeffamaa ture irraa kuni kan adda godhu yeroo adda addatti irreechi gaafuma eegalirraa eegalee ayyaana guddaa Oromoodhaa ta'urraa namni hanga baratee ittiin dhufanitti bifa adda addaatiin gaggeeffamaa ture. Kan baranaa immoo kan adda godhu akkuma sabni Oromoo guututti beekutti lolaatiitu uummata saba Oromoo irratti baname. Lolaatu bara lolaati. Lola keessa jirra. Akka sabatti nurratti baname. Kana waanju hundi keessan hundi nuyi beekna. We are at war jechuudha. Isa kanaatu adda godha. Kanaaf yeroon irreessi akkuma sagantaa isaa ayyaana galata galchaati. Ayyaana kanuma keessatti galata galchuu qofa osoo hin ta'in ittiin kadhannuusi. Kana keessatti ammaan tana barana wanni guddaan tokko kan namni godhuun nurra jiru jennee yaadnu waan lola keessa jirruuf jecha bifa karaa hundaan lola uummata Oromoo irratti baname kana irratti isa barbaachisu dhalli Oromoodhaa ilmaan Oromoodhaa hundinuu qabsoo kanaaf gumaata barbaachisu humnaan diinagdeen beekumsaan hundumaanuu osoo kanaaf isan hin jaamne laachuu irratti
gahee guddaa bahuudhaan nurra jira barana. Maaliif jecha ijoolleen teenya harka duwwaadha baatee lubbuu isaanii kafalaa jiran. Bara kana qofa isaan lubbuu hangana kafalan jennee dhiifnee amata 20 booda nama 500 nama kuma meeqa ammaas wareegama kafaluun hin barbaachisu. Ammumaan tana wal faana kuma 50 taatus kan fedhe baatus bakka itti kaane san gahuu danda'u nurra jira. Kanaaf taanaan iddoo irreessaa sanittis taanaan dhaamsa nama jajjabeessu gumaata qabsoodhaaf gochuun nurraa eeggamu walitti dabarsuun keenya hin oolamu. Qaamota adda addaatiitu achitti dhufee irreeffataa nu wajjin irreeffataa isaa irraas kanuma eenaa kanumaas waamicha goonaaf. Sila haalli irreechi kun sila itti godhamu otoo Oromiyaan bilisa taate haala addaa ta'a jechuun naannoo biyya isaa kun isarraa wanni jettan jira. Dhugaa nama hedduudhaatu dheebuu qaba. Gartee biyya teenya keessatti bakka ilmaan Oromoodhaa kan hiree bakka barbaachisu hundatti bira dhayxee jiruu fi jireenya isaanii waliin qooddachuu hin dandeenye bakka miliyoonaan walitti dhufan sanitti eenyuu achi dhaqee akka irreeffachuu barbaadu fedhiin isaatti akka san taate ni beeka. Irra guddaa keenya waan achi dhaqnee irreeffachuu nu daangeessus ni beekna. Kanaaf taanaan gaa sila nutis gaa kanaafuu taanaan asittis waan gartee hiree sanitti nu dhiheessu hojjechuu danda'u nurra jira. Egaa dhaamsa waliigalaa yoo qabaatte asumaan dhaammachuu dandeessa jechuudha. Dhugaadha. Egaa akkuma reefuun tana jennetti iddoon itti goonu tuni 47-45 kaantirileeni yeroon isaatis guyyaa sa'a 10 akka irraa eegaleeti hanga halkan walakkaatti deema. Kana keessatti sirnoota adda addaatiitu raawwatama. Hundi isaa dhawaata isaa qabatee akkuma jennee yaadannoo obboleeyyan keenya kan amma dhiheenyatti wareegamanii kana bifa ittiin yaadannoo itti goonu irratti qophaa'aa jirra. Hulluuqoodhaatu jira. Egaa hulluuqoo finne booda malkaa bu'insaa jira. Malkaa bu'insa booda yeroo xiqqishoo ammaasis yeroo bunaatii jira. Buna ittiin dhuynu buna booda immoo laaqana kasha guyyaa nyaataa nyaanneeti. Achi boodaan gara galgalatti immoo gubaadha goona rabbiin jee. So sagantaan kun akkatti bifa kanaa xiqqishoo wal jiru ni mala. Gaa akkatti dhawaata kanaan deemama. Gaa akkumaan duraanuu hime sani kana keessatti yeroo adda addaatti dhaamsi adda addaa barri bara lolaati. Waan lolli dhala Oromoo irratti barameef jecha waan adda addaatiin sagantaalee kana keessa geessuun ni jira. Geeraroota geerarsa adda addaa kan nama kakaasantu jira. Kan namootan yoo rabbii jeetti nu qophaa'anii achirratti nu dhiyeessanii dhiiga dhangala'ee jiidhaa jiru kana kan ittiin nu kakaasanii nutis akka maal itti goonuu qabnu nu dhaamsa nu dabarsanii gaa kanuma wanni guddaan. Tole egaa namoonni tokko tokko hayyama malee ta'ee fi hayyama hojii mi'a fidanii achi gurguran. Amma iddoon kun banaadha nama hundaaf nama waa achi geessee gurgurachuu barbaadu. Akka ammaan dura jennetti filaayirallee keenyee jirra. Hanjuu koree qunnamtanii waan achitti gurgurachuu barbaadan nuu himaadhaadha. Alliis gartee waan achitti dhufee gurguramu yoo beekne waliin haasa'uu dandeenya. Garuu rakkoon tokko kan jiru rakkoon tokko illee hin jiru. Koruma beeksisuudha malee sanuma waan adda addaa yoo namni waan adda addaa fiduudhaan waan wal fakkaatu fiduudhaan mala. Yommuu nu gaafatan wanni karaatis ni dhufa atis gartee achitti hiree hedduu harkachuu hin dandeessu faadhatti himna. Kanaafuu rakkoo guddaan hin jiru. Egaa tole egaa obbo Badrii Adam gaafiif deebii gabaabaan waliin goote kanaaf hedduu galatoomsiin jenna. Hedduu galatoomaa isinis horaa bulaa.